كوني يجوا كيف تيجي تديم تان كبريدو كان أسي وجو إسي فنان السلام عليكم برباجس قتيتي كارن فتاكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان عندك كديرتو أكم جرتن أنا جاجرا الحمد لله رب العالمين دعوتوتا كهنا أروان هراو كبدي أدكي سني ديفيد فجر دعوتوتا كهنا حاجة دم فيديو كهنا جيتو ردا شير لايك سبسكرايب كجورا نوجيتو دعوتوتا كهنا واحد دول سنة درسيس وابا ياركان أوان دي دعوتوتا كهنا وان سوقي ياركان تقرقران سنجمر فكاتا ندي Hunda hoya haga mana jintra sini ganti sini jada utto takena lala kumai akka titikazana jedani ini adde sa sontane wa heddu qaba isina garsiisa haga umatti na wajitra sini jada utto takena ufanni kuni wa baye kesa qaba mashallah tabarakallah buletena amina kuno ufanni ke mesha ke tira ka adda tahe amma garu umurame ufeje kuno kumikabada jedhama uffata aadaa warri akka isin tolchiisu barbaadanillee tolchiifachuu dandeettanii uffata aadaa tolchiifachuu footoo keessatti erguu jechaadha wanti irraa eegamu footoo ilaalanii tolchuun jammaramee jira hayyada uffata kennaa solaa diradhee isin agarsiiseeres na jedha garuu mootu iccuu namaa dirachuun gaarii miti yaani abbaan akkuma bitame yoo bira ga'e dassa jedha waan ta'eef kun immoo kaabbadha waan ta'eef rakkoon qabu isin agarsiisa kana kun haala kanaan uffatama daawwattoota keenya na wajjin tura isin agarsiisa kaameraallee kuma sirreeffadhaadha kaameramaan hin kennan jiru mashallah so kameraman injiraate gada kai sina garsiise baay'ee bareeda jedha akkanatti kan dirrisaa hundarra hala kanan jira baay'ee bareeda kameraan mootii wanti baay'ee disnama jedhu kun jechuudha qamisiin isaa jalaan diratame kun immoo hala kanan asirratti uffatama hayyi hidhachuun beeynaashaan kootiraayide nama naayidoo argadhe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان عندك ديرتو أكم جرتن ونجاجرا الحمد لله رب العالمين الرحالة كنا نفت عدا فد بريدة جرا دعوتوتا كنا ما أعرف كنا نفتي وننجتا سنتي ما قالوا ما تفتي ما بريدة قالوا فتنا لا كابا كنا حالة كلامي سألنا نسرت كان كنا نفتما مريض دي بريدة جدا ياداني ما شاء الله تبارك الله حالة كنا كمرما كوا كأدا كوا بونجي كوا بكبور سبونجي كوا تما فتكابا كبوجي بونجي تكوا تما جورا كبرام موتو كغرق كوا أنا ندير النجاة مرفي شارع لجرا وانت درجون بربانة دي بيموتوا كا نم تقدرتون برباچسو براتي وسبيلا وانت كغرق كوا هلا كنا يا وقت تكينا مي بريد أفان كلها لهم ورا بتاعي بربادن كمي كيس إسنون دويو بتاعي رندتني مالف أجدان وجدت وفن دوني أنا سنجرو مارت اللي كمان وجدت ما ونجت نجرو وجدت إنه يرجعون عن بكجر تنت وجدت وجدت سنيرجو dan daya sini rakyat kamu foto kesan irduko foto kesan yo ergitan hala kana hojjechi sini irgu dan daya sini jara daawwatto takenna jara rat addaat kun jechuudha carariitu mana keessi na jira sababa sanii malee jechuudha akkas hin jiru dan dama ta'u ta'e ni cufana eegan daawwatto takenna arra kan bicha nu tagarsiisu adda kana ni jenne kana bicha ni tuwa bisin tagarsiisa haga do video kiyat share like subscribe gochuudhaan wajji tura uffata keenya uffata aadaatiin haa bareenu haa miidhagnu isin jedha uffata keenya uffanni aadaa haala kanaan bareeda maashaallah tabarakallah isin jedha uffata keenya hundaafuyyuu
kana bichaa miti waa hedduu gatii isaa isinitti agarsiisaa har'a meeshaa osoo hin taane uffata qofa qabadhee isinii dhufe uffata babbareedoo kana laaluudhaaf haga dhumaatitti na wajjin tura isin jedha. Laalame darbannoo jira. Mashallah. Baay'ee bareedaadha jechuun footoo keessatti silkii keessatti ganamara mul'achuu dhiisuu danda'a silkiin kee dadhabduu taatee yeroo ammaa kuweet irraa fidee turtee jirti yeroo dheeraadha. Amma ganamara mul'isuu dhiifteerti duraan kaamera baay'ee bareeda amma garuu ganamara mul'isuu dhiiste hundumaafillee darbannoo akkaan bareedudha. Namni ammaa gisee amma baadiyyaatti illee ta'ee katamatti illee kanatti dacha'ee jira jechuudha. Kan uffatanii shiitii isaa jirfatanii darbannicha haala saniini kuni xiqqoo odda dhufe jechuudha. Bubbulee jira. Laalame kuni tokko jechuudha. Odda dhufe garuu xiqqoo bubbulee jira kun jechuudha. Kalarii isaa miidhagina mul'ata asirratti kana fakkaata kun dhiyaatanii ilaaltan haala kana akkana jira. Kabiraan mootu ka amma dhufe jechuudha agarsiisa. Obboleetti muteen kanaaf bite obboleetti muteen na ta'a uffata ishee diradhee akkatti janaa itti jechaa jiru kanaaf hin bite jechuudha. Kunillee kunimmoo amma dhufe jechuudha laalame baay'ee biliccisaa qabaa ni bareeda akka waan haqatu miti jechuudha. Diriyaa jedhanii yaamanii iyyoo sittanii jechuun waan takka osoo agafeetarra jedhanii naqatu jechuudha. Baay'ee bareeda maashaallah. Kunillee akkuma sanii ka uffatanii fi kan darbatanillee qaba. Amma waxxaatii ta'ee nama guddaa ta'e akkanatti uffatanii jechuudha. Tufeeta yoo itti deemtan ka bareedudha. Kan asii wajjin dhisiifannaan assalaama tokko hin barbaachisu. Gatii xiqqaadhaan uffata akkana bareedu. Uffatanii warra keessa ruffisuu dandeettanii biyya arabaatirraa uffata biyya arabaa san guurtanii fiddanii namni baay'ee irraan gammadu kana gisee bittanii garuu waan biyya keessa jiru faashina biyyaati namni baay'ee itti gammada jechuudha. Laalame ni bareeda isin jedha daawwattoota keenya kana bichaa miti obboleettiin biyyatoni waa hedduu qabdi hunda isaatu isin agarsiisa. Haga dhuma viidiyoo biyyaan nama gurguraa haadha isiitiin bittee jechuudha uffata kana hundaayyuu qaadaa kanaan hin beeku garuu isiif na fakkaata. Kanallee haadha isiitiif kun maashaallah jalbaaba salaataa jechuudha. Kun hodhamee jechuudha. Haala kanaanin kun qabatatti diratamu ni beektanii. Haala kanaan kun kan ittiin hidhamu sirriitti beektanii isiniin hundi keessanuu jechuudha. Uffata aadaa kan dirree isin agarsiisaa jira jechuudha. Hunda silaa isin agarsiisaa sanii. Biyyaan waa'ee deemu. Ni bareeda daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan haga dhuma viidiyoo biyyaan wajjin turaati. Laala uffata ajaa'iba isin agarsiisa. Caammaa akkaan bareedu haadha fi diibitteerti obboleettiin teenna. Caammaan tunillee caammaa baay'ee biraandii taatedha. Laalame. Maashaallah. Baay'ee bareeddi. Biyya arabaas ni jirti caammaan tun ni beeka. Isii kanas haadha fi diibitteer maaliifii kana bichaadha. Shurraabitu jira. Shurraabi haadha fi diibitteerti obboleettiin teenna. Kun kalarii kana ta'edha biteefii jira. Shurraabii baay'ee bareedudha. Shiitii huccuu amma dhufe ka faashina isiniin jedhe kana wajjin hin deema jedhee kalarii kana filadhee bitee jechuudha. Baay'ee bareedaadha osoo diratamee jechuudha. Kana caammallee irraa deema maaliif caammallee adii qaba. Kunis gurraacha qaba adii of keessaa qaba waan ta'eef walirraa deeman jedhe itti yaadee bitee daawwattoota keenya. Kabiraan mootu obboleettiin teenna maal akka bitu beekanii haadha keenya haadha fi jechuudha. Maaltu keessa ramina eega. Kalbiin muka maali? Maaltu jira mee eegame maal tolbaa as keessa? Maal tolbaa mee warri baadiyyaa maal jaalata warri keenya? Haadholiin teenna maal akka jaalattu ni beektan hundi keessan. Rabaan nyaata warqii ta'uun ol feestaan hedduu hidhame. Baay'ee hidhame kan akkamitti keessan agarsiisa. Akka ta'ellee ta'u hiikkatee jira. Harkaaf televiziyoonii bittee kaameraan fagoo jira. Kaameraamaaniin qabu har'a kadeera. Karaa deemee meeshaa obboleetti inni akka geessuutiin karaa deemee gadi dharraa. Hundumaa huyyu. Buna akkana bareedu kana haadha fi bitteerti.
buna kiiloo lama. Kuna buna kiiloo lama dhaseeti kun bitamee qophaa'ee jira siin jedha qaalii kiyya. Inshallah akka bira ga'ee waa'ee sii godhan abdii qabna. Uffanni aadaa kuni qarshii meeqan bitamee bitachuu barbaada namni jettan yoo jiraattan immoo uffata akkana bareedu kana jechuudha. Dirattanii bakka barbaaddan gisee ayyaanaa, gisee sargii, gisee bakka eessumaa kan ittiin deemtan yoo ittiin boontan jechuudha. Aadaa keessan ittiin boonuu dandeettanii. Uffanni kuni qarshii meeqan bitame galmee ilaalee dhufa qofa. Qarshii 7,000 xumurame jechuudha. Kaabbaa isaa waa hunda isaa wajjin qarshii 7,000 xumurame galmee ilaaluun maaliif na fayyada isin fakkaate uffata kana bicha hojjechiisu uffanni aadaa hedduus nu biratti hojjetamaa jira jechuudha. Ammayyuu tokko na bira jira barbaadan isin agarsiisa. Kunillee dhanii meeshaan isaa guutame isin agarsiisa jechaati malee ni jira kunis kunoo. Uffatuma aadaa ta'e hundi isaatu tokko miti. Kunoo haala kana odaan hojjetameera kun immoo maashaallah kunis baay'ee bareeda. Odaan hojjetame kun abbaa gadaa odaadhaan baay'ee bareeda kunis maashaallah tabarakallah asirratti viidhaan hojjetame. Kun akkaan bareeda kunillee maashaallah yenneen siin jedha daawwattoota keenya. Kun boorsaa qaba. Kuni diimaan buungee qaba. Kuni buungee qaba. Kun immoo bakka buungee san boorsaa qaba. Hunduu aadaa ofiitiin deema jechuudha. Kunillee waan hunda qaba jechuudha. Kan abbaa gadaa kunis waan hunda qaba. Kan mormaa, kan gurraa, kan addaa hunda isaa qaba jechuudha. Kan abbaa gadaa kun ifaa kan mormaa isaatii kan addaa isaa kana caalaa bareeda. Yennuun isaa baay'ee bareeda maashaallah tabarakallah. Baay'ee bareeda isin jedha daawwattoota keenya. Share, like, subscribe gochuun hin irraanfatamin isin jedha. Wantoota kamiyyuu bitachuu barbaadan warri har'a chaanaalii kiyyaa haaraa dhuftan lakkoofsa bilbila kiyya duwwaa 9 77 69 66 50 yoo bilbiltan imo WhatsApp Telegramidhaan nu argachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya. Direct yoo bilbiltanii nu argachuu barbaadan immoo duwwaa 9 77 69 66 50 nu argachuu dandeettanii. Kunis kan mormaa qaba, kan gurraa qaba, kan harka qaba, baay'ee qaba jechuudha. Waan hunda qaba guutuu isaati. Haala kanaan hojjechiifattanii yoo barbaadan maatii keessan sarpiraayiz godhuu dandeettanii kun jechuudha. Kaabban irraa olka'a. Irraa ol dachaa irratti asiin caafii kan wal qabsiifame malee mul'uusaa ol qabataa miti isin jechuu barbaadeeti. Maatii keessan sarpiraayiz ittiin godhuu dandeettanii, ofii keessanii bitattanii birachuu dandeettanii, biyya ormaa sanitti iyyuu ergimmoo achitti warri ala bahuu dandeettan gisee ayyaanaa gisee adda addaa uffachuu warri barbaadan achitti isin erguu dandeenya. Lakkoofsa poostatiin isin erguu dandeenya jechuudha. Fudhattanii faabittan ittiin jechuu dandeettan aadaa biyya keessanii bakka hojjettan isin jedha. Warroonni biyya guddatti keessa jirtan akka barbaadan ittiin bashannanuu dandeettan isin jedha. Share, like, subscribe gochuun hin irraanfataminaa hin irraanfataminii. Haga video biraa qabadhee isin deebi'utti nagaan nu tura fayyaa nu ta'aa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu